Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne taansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa keenya oduu amma hedduu isiniif qabannee jirra. Isin biraan keenya kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Marii biyyoolessaa gaggeessuuf jecha kutaalee biyyattii garaagaraa irra namoota hedduu gara Finfinnee galchuun yookaan immoo namoonni hedduun galanii jiru. Marii kana gaggeessuun wal qabate iccitiin keessoo PPT baate akka ibsitutti PP'n garee lamatti wal qooduun wal dura dhaabbattee jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kana isin biraan geenna. Oduun inni biraa oduun ammeen yookaan immoo breaking news humnoonni waraana Suudaan daangaa Itoophiyaa cabsuudhaan naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti seenuudhaan haleellaa raawwataa jiru jedhamee jira. Gama biraatiin kaaba Itoophiyaa irraan immoo TPLF haleellaa jalqabuuf humna waraana kallattii garaagaraatiin bobbaasee jedhamee jira. Dabalataa odeeffannoo kanallee isin biraan geenna. Oduun inni itti aanu lolli loltoota PPT waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zooniilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo loltoota PP waliin lola gaggeessuun miidhaa guddaa irra dhaqqabsiisuun kan qaamattii fi kan lubbuu jechuudha. Meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun xiqqaa hanga guddaatti jechuudha. Injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Akkasumas magaalaa Adaamaatti marsuudhaan tibba kana haleellaa raawwataa jiruun magaalaan Adaamaa sodaa jala galuudhaan sodaan raafamaa jirti jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra. Gama mootummaatii hoo maaltu jedhame kan jedhus isin biraan geenna. Oduun inni biraa loltoonni PP bakkoota garaagaraa irraa yookaan naannolee garaagaraa irraa baduudhaan hedduun isaanii bittinnaa jiraachuun beekamee jira. Hedduun harka kan kennatan yoo ta'u hedduun immoo eessaa akka dhaqanis hin beekaman jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra isin biraan geenna. Guutuu oduu kanneeniitiif kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Wajji turuudhaan itti bohara. Oduun kun oduu ammeedha yookaan immoo breaking news marii biyyoolessaa jechuudhaan bilxiginnaan namoota hedduu kutaalee biyyattii garaagaraa irraa mariidhaaf gara Finfinnee galchitee ture. Namoota mariidhaaf gara Finfinneetti waamaman kana gidduutti garaagarummaan uumamuun dhagahamee jira. Kanaanis wal qabate bilxiginnaan bakka lamatti wal qoodde jedhamee jira. Iccitiin keessoo isaaniitii bahe akka ibsutti jechuudha. Gareen bilxiginnaa inni tokko marii kana gaggeessuuf ulaagaan hin guutamne kan jedhu yoo ta'u inni biraa immoo ulaagaan guutamee jira. Mariin kun haa gaggeeffamu garee jedhutu jira jedhamee jira. Garee lamaan kun guyyoota lamaan darban wal gaarrifataa kan turan yoo ta'u har'a immoo ifaan ifatti walitti ba'uun wal dura dhaabbatan jedhamee jira. Gareen marii kana gaggeessuuf ulaagaan hin guutamne ulaagaan guutamuu qaba jedhan yaadni isaan dhiyeeffatanii fi gaafileen hedduun kan dhiyeessan tokkoffaa hidhamtoonni siyaasaa guutuu biyyattii keessatti jiran gadhiifamuu qabu jechuudhaan yaada dhiyeessan jedhamee jira. Inni lammaffaan rakkoon biyyattii tanaatii fi nageenya biyyattii tanaa kan ta'e hidhattoota biyyattii keessa socho'anii fi mootummaa gidduutti rakkoo jirudha. Rakkoo kana furuuf immoo hidhattoonni bakka bu'oota isaanii marii kanarratti dhiyeessuu qabu yookaan immoo qaamni sadaffaan bakka isaanii bu'uudhaan marii kanarratti hirmaatuu qaba. Yoo kana hin ta'in mariin gaggeessinu jijjiiramni inni fidu nageenyi bu'uu fi biyyi tasgabbooftu hin jiru bilaasha taa'uun hin barbaachisu jechuudhaan yaada dhiyeessan jedhamee jira. Qabxiin inni sadaffaan naannoo Tigraay irraa namni tokkollee marii kanarratti hin hirmaanne jedhamee jira. Naannoo Tigraay guutumaan guutuutti dhiisanii mariin akka marii biyyoolessaatti gaggeeffamu hiika maalii qaba? Naannoo Tigraay dhiisanii marii gaggeessuun tokkummaa Itoophiyaa irratti gaafii guddaa kaasa jechuudhaan dura dhaabbatan jedhamee jira. Qabxiin afuraffaan akkaataan garee marii biyyoolessaa jedhamuun ijaaramee fi gareen kun ajandaa marii naannolee irraa itti funaannates iftoomina hin qabu jechuudhaan gaafiin ka'e jedhamee jira. Walumaa galatti mariin gaggeeffamu rakkoo biyyattiitiif fala barbaaduu fi rakkoo biyyattii furuu fi araara buusuuf rakkoon jirummoo qabxiilee kanaan olitti ka'an kanaan kan wal qabatudha. Bakka qabxiileen kunneen hin guutaminitti mariin gaggeeffamu nageenyi fidamu araarri bu'u tokkollee hin jiru waan ta'eef itti yaadamuu qaba. Kuni osoo hin taane immoo marii sobaa gaggeessuun hin ta'u jechuudhaan gareen dura dhaabbate ijjannoo isaa qabatuudhaan falmii itti fufe jedhamee jira. Walumaa galatti garee marii biyyoolessaa jechuudhaan moggaasuudhaan jalqabarraa hanga ammaatti bobbaafamee socho'aa jiru kana irratti jalqabamarraa komiin hamaan irratti ka'aa ture. Komii san furuu caalaa dhiibbatanii itti deemuudhaan sadarkaa amma irra gahanirra gahamee jira jechuudhaan hedduun yaada itti kennanii jiru. Odeeffannoo gara lixa Itoophiyaa irraa nu geetten humni waraana Suudaan daangaa Itoophiyaa ce'uudhaan Itoophiyaa keessatti Rapid Support Force yookaan immoo RSF jedhamuun beekaman finciltoota Suudaan wal lola hamaa gaggeessaa jiru jedhamee jira.
Non gama sirraa bahaa jirtu akka ibsitutti loltoonni Suudaan humna RSF kana haleellaa irratti raawwatuun Suudaan keessaa baaftee Itoophiyaatti seensisuudhaan Itoophiyaa keessattis haleellaa irratti raawwataa jiru jedhamee jira. Lafa Itoophiyaallee kan naannoo Beenishaangul Gumuz kiiloomeetira hedduu seenuudhaan to'annoo isaanii jala oolchan jedhamee jira. Akkasumas mooraa waraana Beenishaangul Gumuz keessa jiru kan humni Rapid Support Force itti gargaaramaa tures guutumaan guututti barbadeessan jedhamee jira. Gama biraatiin immoo loltoonni Suudaan lafa Itoophiyaa qabatan kunneen lafa Itoophiyaa qabatu qofa osoo hin taane dargaggoota naannoo Beenishaangul Gumuzii fi naannoo Gaambeellaa hedduu waamicha taasisuun qindeessuu fi gurmeessaa jiraachuun isaanillee gabaafamee jira. Oduu gama kaaba Itoophiyaa irraa nu geettan immoo TPLF humna haaraa leenjisaa ture eebbisuun bobbaase jedhamee jira. Bobbaan kunis kan raawwatame kallattii lamaan kan jedhame yoo ta'u kallattiin tokko humni tokko gara Suudaan seene jedhamee jira. Suudaan seenuudhaan lixa Itoophiyaa irraan lola bal'aa jalqabuuf imala isaa jalqabe jedhamee jira. Humni TPLF karaa Suudaaniin imala isaa jalqabe kun armii 76 kan jedhamu yoo ta'u humni TPLF armii 150 jedhamu immoo kallattii walqaa'itiin sochii isaa jalqabe jedhamee jira. Viidiyoon kun immoo viidiyoo humnoota TPLF leenjii isaanii xumursiisuun bobbaase jechuudhaan kan nu dhaqqabeedha. Walumaa galatti TPLF rakkoo jiru mariidhaan furaa jechuudhaan qaamonni hedduun dhiibbaa irratti taasisanis PP mariitti hin amantu jechuudhaan abdii mariirraa kutachuudhaan mariidhaan dhugaan kenna hin argamtu akkasumas rakkoon kenna hin furamu kan ittiin rakkoo kenna furra afaan qawwee qofa jechuudhaan loltoota isaa bobbaase jedhamee jira. Gama biraatiin humni TPLF kun humna qindaa'aa fi hidhattoota yookaan immoo garee garaagaraa waliin hariiroo cimaa uumatee fi lola kanaaf qophii taasise jedhamee jira. Gama biraatiin muummichi ministeera Itoophiyaa qophii TPLF taasisaa jiru kana wal qabate TPLF Eertiraa fi Suudaan qindoomiidhaan Itoophiyaa irratti lola banuuf qophii taasisaa jiran. Isaan qofaa miti kabirallee dabalatanii haa dhufan jechuun dubbatee ture. Qaamonni inni kabirollee dabalatanii haa dhufan jechuudhaan waamicha taasiseef immoo dhufnee jirra nu eegi waan jedhaa jiran fakkaatu. Lixa Oromiyaattiin humnoonni Suudaan daangaa Itoophiyaa cabsanii seenuudhaan Beenishaangul Gumuz keessatti lafa guddaa qabatan jedhamee jira. Akka odeeffannoon nu ga'e ibsatti TPLFs imala isaa jalqabe jedhamee jira. Eertiraalleen qophii taasisaa jiraachuutu dubbatamaa jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa lola naannoo Oromiyaatti fi naannoo Amaaraatti deemaa jiru akkasumas naannoo Beenishaangul Gumuzii fi Gaambeellatti rakkoo jiru osoo hin furin lola dabalataatiif waamicha taasisuun kun dhiibbaa guddaa biyyattii keessatti akkasumas muddamsuu fi raafama hamaa uumuu danda'a jedhamee jira. Xiinxaltoonni tokko tokko immoo yaada haala nageenya biyyattii keessa jiru wal qabsiisuun kennaniin yeroo ammaa kana rakkoon biyyattii keessa jiru sadarkaa mariidhaan furamu bira dabruudhaan sadarkaa walxaxaa fi baay'ee hammaataa fi sadarkaa akka yaaddessaa ta'e irra gahe jechuudhaan abdii kutannaa argisiisanii jiru. Oduun itti aanu lolli loltoota PPT waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as bakkoota garaagaraatti loltoota PP waliin lola gaggeessuu fi lola gaggeessee irrattis miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbullee dhaqqabsiisu meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan har'a adoolessa 12/2026 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Sulula Fincaatti loltoota PP waliin lola cimaa gaggeessuu fi lola gaggeesse irrattis miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun meeshaalee xiqqaa hanga gurguddaatti yookaan kan gareetti irraa hiikkadhe jedhee jira. Barraa kana aanaa Sulula Fincaa naannawa magaalaa Baatuu jedhamutti loltoota PPtti haxxee hidhuudhaan haleellaa raawwateen loltoota hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun meeshaalee xiqqaa hanga gurguddaatti irraa hiikkadhe jedhee jira. Snaappara BKM fi kan biroollee hedduu irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola gaggeeffamee ture irratti loltoonni godaansaa fi madorraa hafte baqatuudhaan of baraatte jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Dabalata odeeffannoo kana akkuma nu ga'een kan isin geennu ta'a. Oduun inni biraa immoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa Shawaa Bahaa naannawa magaalaa Adaamatti marsuudhaan tibba kana fufteedhaan haleellaa raawwataa jiraachuu fi haleellaa funyaan magaalaa Adaamaa jalatti raawwataa jiruun injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira.
Gandoota aanaa Boosatti jalatti argaman kan kaleessa magaalaa Adaamaatti jiran irratti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatuun dhibba kana fufteedhaan muddamsuu uumuun isaa dhagahamee jira. Guyyaa sadii dura waraanni bilisummaa Oromoo ganda aanaa Boosaatti keessatti argamtu kan magaalaa Adaamaatti kaleessa irratti jirtu irratti haleellaa raawwatuun miidhaa dhaqqabsiisuus hin geenye turre. Ganda Qurquraa bakka Addaa Furdaa jedhamutti bakka qubsuma loltoota PP irratti haleellaa raawwatuun loltoota PP qubsuma isii keessaa yaasuun gara magaalaa Adaamaatti galchuu isaa isin hin geenye turre. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa tokko dura yookaan immoo adoolessa 2026 waraanni bilisummaa Oromoo ganda aanaa Boosaatti keessa jirtu kan magaalaa Adaamaa irraa kiiloomeetira muraasa irratti argamtu keessatti mooraa waraanaa PP irratti haleellaa raawwatuun miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Ganda Golboo Bitimee bakka Addaa Gobeessa jedhamutti haleellaa loltoota PP irratti raawwateen miidhaa qaamaatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisuun AKM 4 irraa hiikatuun kan hafte gara magaalaa Adaamaatti baqachiisuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo funyaan Adaamaa jalatti irra deddeebi'uun raawwataa jiru kanaan raafama hamaa keessa galuun magaalaa Adaamaa himamee jira. Oduun kun oduu ammeedha. Ajajaa dhibbaa loltoota PP kan ta'e namni maqaan isaa Yoosee Mokonnin Gammadaa jedhamu kana dura namoota cidha godhatanii cidhaa fi deebisaa gara warra mucattiitti deebi'aa turan yookaan millaash jedhamu san jechuudha. Namoota sirna cidhaa yookaan gaa'ilaa gaggeeffatanii deebisaa gama maatii warra mucattiitti deebi'anii irratti haleellaa raawwatuun lubbuu namoota hedduu galaafatee ture dabareen isa ga'uun gabaafamee jira. Namni kun namoota millaashii deebi'an kana namoota 8 irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisee ture. Namoota 3 battalumatti ajjeesu tokko madeessee erga hospitaala seenee booda immoo sunis du'ee namoonni 4 du'an jechuudha. Namoonni 3 immoo hospitaala galanii kan ture yoo ta'u ajajaa dhibbaa waraana PP kanas guyyaan isa ga'ee cubbuun inni dalage isarratti raawwate gumaan irraa bahee jira. Ajajaa dhibbaa kana dabareen kan isa gahe Wallagga Bahaa aanaa Guutoo Giddaa ganda Galatee iddoo addaa Bataskaana Mikaa'elii Dhibbaa jedhamutti yoo ta'u ajajaan dhibbaa kun loltoota hedduu fudhatuuf waraana bilisummaa Oromoo loluuf waraana bilisummaa Oromootti deemee dhaqee haleellaa walirratti raawwataniin waraanni bilisummaa Oromoo isaa fi loltoota isa waliin turanillee hedduu isaanii addunyaa kanarraa godaansisuu fi hedduu isaanii immoo madeessuun dhagahamee jira. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota PPT waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deeme kana wal qabate gama mootummaatti wanti jedhame maal jechuudhaan odeeffannoo barbaannee turre hin arganne yookaan immoo wanti jedhame hin jiru. Ta'ullee mootummaalleen gama isaatii opereeshinii bal'aa gaggeessaa jiraachuu fi opereeshinii gaggeessaa jiruun bakkoota hedduutti milkaa'ee jedhee jira. Gama biraatiin immoo miseensonni waraana bilisummaa Oromoo opereeshinii gaggeessaa jiruun harka kennatan jedhee jira. Oduun itti aanu loltoonni PP mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuudhaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufanii jiru. Raayyaa ittisa biyyaatii fi akkasumas humna farra riphee lolaa jechuudhaan PP'n bobbaafte namoonni 13 yookaan loltoonni 13 waraana bilisummaa Oromootti dhufuudhaan harka kennatanii jiru. Hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan dhufan yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo simannaa ho'aa taasiseef jedhee jira. Walumaa galatti akkuma biyyattiitittu loltoonni PP bakkoota hedduutti mooraa waraana mootummaa PP gadhiisuudhaan baqataa jiraachuu fi badaa jiraachuun gabaafamee jira. Keessattuu naannoo Amaaraatti loltoonni PP sabana Amaara ta'an guutumaan guututti mooraa waraana PP gadi dhiisuudhaan bittannaan sadarkaa jedhamurra gahame jechuudhaan miidiyaaleen kaabaa hedduun isaanii gabaasaa jiru. Hedduun isaanii hidhattoota naannoo Amaaraa keessa socho'anitti makaman kan jedhame yoo ta'u hedduun isaanii immoo eessa akka dhaqqabanis kan hin beekamne ta'uu miidiyaaleen kun gabaasanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabanne kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kennaa nagatti nu tura.